Akasih hadir hadirin Arafat. Rifachiisu gatii ta'e rabbiin nagaa haa godhu jedha gara sitti rabbiin kadha kakiyyaa itti dhiisa baga situme warri jettan dhayamee hin cabu foon tirfii qaba waan ta'eef bakki takka bakki dhayamee lafeen na cabdu hin jirtu foon tirfii qaba yoo nattumame illee foon gubbaatiin na miidhama malee lafee bira dhaquudhaaf baasii baay'ee barbaachisa lafee bira dhaqee na miidhuudhaaf jechuudha foon tirfii qaba rakkoon qabu. Yoo illee gubbaa kana dil godha malee keessa gaggayeetiin haadha faatee tana miidhinna akkasiin jira miti way cabdee hafti way siree ciifti way gulukoosiitti rakkabanii warri jettanii akkasitti yaadaa jirtan I am so sorry. Wallaa dhugaadha maraama namoota gadiitu maal jedhaa odoo cicha faallaqee siree si ciibsanii warra jedhantu jira jechuudha. Maaliif jedhan isaan illee anumaaf jedhan ila jechuun warri jettan sun illee anumaaf jettan. Anumaaf jettani waan biraatiif hin jenne jechuudha. Jecha keessan sannan fudhadha. Maaliifuyyuu gocha kana dura taa'ame san waan beektaniif jecha maaluma godhuu isa bira dhatteef jecha aartanii jettan malee waan birootiif hin jettan nan beeku. Kana dura ijoolleen maanuyyuu jechuudha bira hin dhaqini warra jedhantu jira. Warra safara isaa hin dhaqin jedhantu jira. An tokkoffaa nama akka barbaadetti algaallee osoo kireeffadhee deemee mana kiraallee osoo fudhadhee jiraachuu danda'u dalagadhee qaba alhamdulillah. Gadi galummaa tana mee ilaala takkaffaa namni keenya nama miidiyaa irratti iyyaa ooluu beekamtii kannee fi waan beekaase beekumsaa fi beekamtii walatti obboleeyyan namni tokko yoo harkanii guddaa lallabee beekamtii ni argata. Beekumsi harabbii uumaadhaan namaa kanne amma isin namni tokko akka aadaa keenyatti ganda kanaa kee ganda biraa dhaqee torbaan tokko yoo ta'e abaluu galee jee namni guddaa birallee ta'uu baatu firri keenya dhufa. Ati waggaa meeqa biyya namaa taa'e namni si yaadee jira fira kee aalee kee abbaa kee yoo isaan sirraa hafan abbaan kee firri kee haate ta'e miiyyoo biyya namni naan simannu dhufanii nan gaafannee jee sitti haara kabajaa wajji jireenya ollummaa ta'echa namni waliin dhufa. Miidii irra baatee Inti guutuu warra keenya cabteeti isi nyaanna janii na eeguun jiranii harreen tokko qarshii kuma dhibba maal galee jira akkamittiin galaa yette. Kana gaafa san gaddummaa keessa galuun barbaannu warra isin dhiyaatu lakkii nuti yaada qabna akkamitti akkana jettaa jennee hin dhoysine takka jaa qabadda. Takkaffaa salphina mataa isiitiin fi kabajaan qabdu. Inni lammafaadha gaafa waldhabbiin tun uumamtu akka janda geessanii isin gowwaan akka ni qabaa jennee matuu dandeenye malee ilmi dhiiraa tokko akka namummaa isatti dhalaan na tume jechuun ni qaanfata. Mucaan sana haasaa kalee gizee haasa'u eega dubbiin tun uumamte bakka haasawni itti haasamu hunda jalaan ta'a. Mucaan haasawa fidee naqabdeen lafaan naqabdeeti narraa ka'uu diddee bakka jiru takkatti na tume jechuu qaanfatee akka tokkotti jeetuma dhiibeetuma bira qote. Ilma dhiiraa tokko irraa faamte gaa. Tunuundi jaalala naafi qabu beeku. Tunuundi jaalala naafi qabu kanaan isa godhee beeku. Natumanii jechuu qaanfateetuma. Lammaffaa waldhabbiin tun akka uumamteen mucaa Harargee Hamzaa kana bilbilteeti himatte. Jalqaba osoo abdi julullee kanatti isin bilbiletti. Mucaan kun maal godhee dubbii miidiyaa irra hin finne sagalee isii waraabne. Amma gaafa haasawaa isaanii irraa dhageessu Hamzaan sanii nama wajjin boo'ee jette. Isiidhaa dhimma muka isaa garuu akka dhimma nan sanii miidiyaa irra hin finne. Isaan namatti godheeti mana sanii isii baasee akka manguddoodhaan dhumtu godhe. Isaanii kun abdi julullee kun waraabee wanni irra fide. Takkaffaa nama jireenya namaa keessatti kun bultii namaa keessatti nu qalabde. Mucaan kana gaafa tokko dubbisee Hadir kana gaafa asii tokko
sirraa hin gabaabsaa qoy. Obsitti bofta. Obsitti bofta. Kana sinaa beedifama. Haati baateetii fi abdii arsii jechuun abdii ijoollee arsii jechuun laal akka tokko yaadanii maaliif dhimmi Khadiir bultii keessaa baasuu eega Khadiir waa'ee gartee daabaasan dubbatte dhimma Khadiir bultii naafi bultii keessaa baasuu irra yaadameeti haadha baatee keessaan bakka geef dhugaan isinii maatti fufubbaleessa kai. Sanuma beekamaadha suni. Osoo san ta'uu baate bututtuu karaa yaatu hunda namni fakkeenyaaf namni soddaa yoo ta'e namni kabaja hanga namaa kannus ni qaba hanga namni namarra lubbuun nama dhiibatu namni. Amma mucaa kana gaaf tokko kabaja inni uummata arsii kana qabu ibsuudhaaf jecha gaafaas jiru tokko uffata aadaa argee uffata aadaa adda addaa kana fida. Kanaan akka hin jeen uffanni aadaa argiidhaa yoo jira hin jeen. Injiru ni fida naan jee kun jiraatee akkamitti kun dhabamee hin jeen. Hofleetuma jaljaboo wajjina shoofneetuma. Aboo gaabakkum wajji dhaloota irra hojii gangaloota jennee haruma gandaa soddaa keetii kana uffata asfaarsita keenya harargee kana maaliif hin finneen jeen. Aboo waan akkanaan dubbatiin jeen lakkoofle. Mucaan kun kabaja guddaadha isaanii qaba. Amma gaafa daamni hatamee joosanii dhiifama gaafa ilmi dhiiraa tokko yoo dogoggoree dhiifama ishii beeke. Haalata ishii beeynaan hangasuma bardubbiin. Ati dirqama bartee PhD qabaachuun sirraan eeggamu. Namummaa kee balleesseetiin jirannaan fudhachuun hangasuma. Sambira kutanii eega akka aadaa Oromootti akka amantiidhaatti seega fidhatan booda dubbii dhidhiibanii bultii mucaa diiguun obboleessa kee hojii dhalatte yoo ta'e haqa moruun sirra waajiba. Namni bultii jara kanaa diige dhibbaan dhibbatti haadha baatee jala muraa gantummaa abbaan fedhaa gantummaa haadha baatee deebii waan ta'eef jala muraa tana beekamaadha. Mucaan san wallahi viidiyoo isaa san gizee ilaalee ni booyan. Maal jennaan ijoolleen san baay'ee ol jaalate. Nama miyyoon haati manaa isaa san nama bal'isee yaadu miyyoon san maashaallah nama yaadallee nama yaada bilchoo qabu. Jaalallee isaa wajjin jiraatan san gizee addaan adawwiin gizee seentee addaan baafte tana nama dhagaamte xiqqoo. Ati hundaafuu rabbiin hiree isaanii haa bareechuu yoo wajjin jireenya isaanii rabbiin hambisutee walitti dhageeffa yoo hin kaan ammoo adawwii. Dhugaa jettee galatoomii wanta kaasirra waan hin danda'u qabu. Abdii ijoollee to'arsii laayifii seenee beekaa dhaggeeffadhaa jara keenya. Maqaa nama dhuunfaatii fi maarree nama dhuunfaa minaami wanti jaamu hin jirtu. Nama bultii namaa diigee dubbachuu jira malee dhimma nama dhuunfaa nuun jiraachisan nuun bulchan nuun oolchan gartee isaan irraa nyaannee dhuynu miraasa tokko walitti hin qabnu. Wanti beekamuu qabu nama bultii namaa diigee waa'ee nama sanii irraa dubbachuu jirra. Maqaa namaa wanti dhudhoosi jechuu. Wanti maqaa namaa dhuguun barbaachiseef yoo dhimma maqaa namaa hin kaafamne dubbii fuutanii ganda geessitan. Obsaa dhaggeeffadha. Dubbii fuutanii ganda geessitan. Dubbiin gandaa miti. Abdii ijoollee asiitiifi. Khadiir ilmoo bannaa biyya tana keessa Suudi Arabiyaa keessatti akkaataa isaan itti hojii jiraachaa turan qoosaa isaa wajji taphatan saahibummaan isaa wajji taphatanii namoonni hinaaf salphate ammoo arraabdii ijoollee waan naafi Khadiir ilmoo bannaa eessa wal beenaa jeelaan eessa wal beenaa namni tokko oggo dhufee suuraa wajjin ka'e saahibu jettanii dubbisaa saahibuma jettanii je. Maaliif tuni jechuun wanti nama agarsiiftu irratti hojjetamee baagiraawundiidhaan irratti hojjetamee naafi bultii keessaa akka gartee baatu godhuudhaafi kun irratti hojjetame. Sigalta sammuu mucaa taphatan dalagaa isaa balleessan waa meeqa laaqan obboleessoo waa kanarratti dubbatinaa namni sammuun fayyaattu akkana waa'ee kanarratti hin dubbanne. Namni sammuun fayyaa hin qabne miidiyaa irra tatteessanii waan biraatu laaquun beektu waa'ee kanarratti akkamitti hin dubbanne. Obboleessoo sababa kanaa bar sababatti taajuu shurrubbee jaalatee jeesee mana hidhaa taa'u jiru. Khadiir sammuu qaba itti yaadame Oromoo itti yaada taajuu shurrubbee maaliif jaalatee jeese obboleessoo itti yaadame tokko Adam dubbadhu mee galatoome Adam. Galatooma keenyuu barbaade haasaa kana kaleessallee jala deemeen dhageeffatu ture. Haasonni dubbiin yoo dhiyeessan fe'inyoo fe'umatta yoo gabaabsan ammoo gaadii ta'a jankansaa lukaan hidhatan san. Haasonni kun mantuqqoon haasottee fittee
Kadir balleessaa isaa manduggoon irraa dubbattee fitte kadir ajjeesanii badii kennanii fi fudhate dogongora isaa fudhate kadir ajjeefamee fi uwwisee Arafaattee kabajaadhaan. Gara galtee kadir kana ishiin qaama isaa kutattee nyaatu barbaaddi moo wanni miidiyaa gabbaaftee manduggoon kan amma tokko irraa kanarra kanuma qaaman bira geessee haasottee kadir akkasitti badii isaa dogongora isaa agartee Arafaattee dhugaa kennitee fi kadir ajjeeftee irraa uwwifte santu irra haqaati. Bultii isaatii fi biddeen isaa balleessuun miidiyaa irratti gabbaafte hin jana kanama tokkotti. Malee kadir mucaan sun nama garaa laafatti. Akkasi maqaa fi biddeen akka jirlaa kun. Kun hundi kadir nama garaa laafuu malee osoo nama tokko taate akkatti jala diimee bu'ee dhiifama akkasitti namaan godhu ija. Garaa laafaa kaleessas akkasitti dubbata malee. Waan jaartii jaalatu. Jaartii isaa waan jaalatu waan namummaa garaa laafuufi akkasitti manduggoo sanitti manduggoo waan godhetteen godhee hunda araarfatee jira. Ilmi namaa ni dogongora kamuu. Saa nama ajjeese tokko manduggoo mata toshaami walitti wayi namni hundaa aduu janii manduggoo mata toshaara. Dogongora ilmi namaa ni balleessa ijaa keessummaa mana dhuutee natumee maal jettee madde. Dhagaani badiin kan keetii hayyee badii isaa fudhate. Balleessina jeen kaannee fudhate. Gabaabsite manduggoo sun achuma keessatti. Ishiin achirraa deemtee miidiyaarra gabbaaftee bultii isaa laaquudhaaf biddeen isaa kan inni dalagatee ittiin jiraatu bultii isaa fuula duratti kaayyoo isaa jalaa bajaan balleessuu fi miidiyaarratti gabbaaftee saaxaluudhaaf dhufte. Warri immoo yaada tokko barreessee kommentiidhaan jijjuus kadiriinis warri salphise warra akkas gamta dhalaa rusii fuute maal jiru aarii kadirirraa qabuufi warri immoo Arafaattis baga maal achi teesse odoo hawaalaas buuse kadira hawaalaa nama buuse juus aarii dura walirraa qabanii fi nama kanaa quuddamu warra fakkaatee kommentii yaada adda jira barreessuu jira. Kadira soo warra isaa ni Tigireen taane ilma Oromoo tokko dhalaa achii fuute maal achii fuute kabajaasi dorgalillaa wanni kanaan jiru fuudhe dhalaan biyyan qabdu dhalaan jaarsi ishii baqattee dhumte dhalaan Oromoo wanni kadir dhiisiti hindimaa fi wanni maa dhumte jaayaa uttirti ni biyyanna. Nama balleesse manduggoon dhalaa biyyan qabdu odeeru dhalaa tasayin. Dhalaa nama balleesse amma onaasii onumallee ajjeefte manduggoo si araarsa wayisi qalanii si nyaatani. Numa araarsan kalas badii san bichaa fudhachuu. Kanaafuu kadira wanni balleesse araarsanii xumurame haasaate uumate garagalanii gadi baasan bultii isaatii fi jireenya isaa jalaa balleessuu fi kanumaan kaniin qabu isaa gabaabsuu wayyaa. Rabbiin bultii isaatii sirreessa rabbiin haa sirreessuu fi haasaa dhedheeressuun faayidaan qabu isinirraa hin ba'a galatuumaan.